Ay kabajamtoota fi jaallatamtoota. Ishee kana kana. Ay kabajamtoota fi jaallatamtoota. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira-jira tuh waktu itu kayaknya pakai jeratan di sini jecha lagi nih kalau nelakai baku jeratan itu sana ada muslim jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam tetapi jalan tutup dokter Gena akan jira-jira semua cerita ini kayaknya sana ada muslim jecha. Ega rantana badi budak hujat dejra ya usuti yang itu. Ya waktu itu kayaknya mamalin duftani yo jetan aku mau boleh beno Sulaiman mucayyoon sitti taphachuu jirtu sun asluu toora asluuti ammallee mootu asluulleen isii gargaaraa naan jedhee ture ani kana guutuu hin beeku namni jalqabaayyuu mana kiyya fide asluu ture jechuudha ammallee mootu mana kiyya dhufee abdii shawwadee ijoollee Sulaimaaniin immoo inni miidhame jennaan gadhiisee illee waadaan haaseenaa malee dalaguu inumaayyuu Uma kana keessa yuundi bayaa jireenya kee jiran rabbi jedhaati ganna dhiisaa jedhee jennaan karaa seeratti illee jechuudha hin dalagu jedhee warwaate jennaan dura seeratti kennu jennaan achuma gadi dhiifne amma booda hin dalagu jedhee waa hundaa naa hime jechuudha asluun intala isa wajjin jira amma mootu akka inni intala isa wajjin jirullee mirkaneeffadhe jira jechuudha akkamiin mirkaneeffadhe yoo naan jettan as dhufee abdii ijoollee jalaa baasuudhaaf jecha ani maqaan kiyya Ibraahiim naan jedhanii akkas jedhee shawwadee isaa ijoollee iyyuu gorfateetiin ijoollee jalaa baasuu hedu ani itti dhufe jechuudha mana kanatti gartanii jettanii viidiyoo yuutuub isaa irra gadhiifne sanirra jechuudha akkasitti na jalaa deessee bahee abdiin immoo hin beeku keessummaan kabajaa qabdii taa'e jedhee irraa na qabee sababa san na jalaa bahee jechuudha asluun amma immoo dhaadachuu jira. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota kenna ani waan uumamaa jiru kana hundaayyuu irraa quba hin qabu akkuma beektan ani haaraalleedha. Garuu wanti kunillee hin ta'a jedhee hin yaadne akkuma Hussein baay'ee rifatee ture Yuusuf illee baay'ee lolee ani garuu kiyyaan jiru dhufullee keessuma manatti fakkaatee aan obboleessa Yuusuf ijoollee warraatii rakkoo takka hin qabu minaamin naan jedhe ana natti illee hin fakkaanne ture baay'ee shakkee gaafadheen turelleedha garuu akka danda'uun immoo tuumaa naa galuu hin dandeenye wanti suni baay'ee wal karaakaraa ture jechuudha suma nuti akkasitti ijoollee naa baasee eessa godhanii eessatti hidhaa sila bakka biraa mana kireessee fi jira minaamin jedhee baay'ee tokko na waqqasaa ture anillee akka danda'uun ofirraa dhoorgaa ture garuu Yuusufillee kana naaf hin beekne baay'ee naa lolee yaa isa ta'uu hubachuu dhabuun kiyya anaaf badiidha garuu mootuu anillee dabarsee mistira isaallee kennine ijoollee bakka jirtullee waan itti hime hin qabu garuu mootuu mucaan osoo Yuusuf na dhaqqabuu baate silaa yookaan anillee badii guddaa hojjedha ture yookaan ijoollee sanayyuu bakkitoo itti hima ture miknaatu nama Yuusuf naan jedhe waan ta'e hin garsiisa ture osoo inni shira biraallee kanatti taatu taate garuu alhamdulillah amma mootuu gara rabbi haa ga'u Yuusuf dhufee anallee badii san hundarraa na oolchee jira. Mucaan immoo nama badaadha asuma ka jedhanii sunis fudhate kan isaan daawwattoota keenya wanti isin beekuu qabdaniin abdiin dhugaa dubbachuudhaaf maqaa malee isan beeku akkam akka inni jiru jechuudha sanuyyuu Sulaiman dubbate dhaga'ee asluudha nama kalas ufee eegee jedheen itti hime jechuudha abdiin immoo maqaama viidiyoo irratti jechuudha viidiyoo aslii gadhiisa sana irratti arginee jirra. Maqaan kiyya Ibraahiim jedhee maqaa jijjiirate jechuudha viidiyoo keenya laala waan ta'e akkasitti shawwadee sobeetiin isa ijoollee sana si baasee naaf isallee walitti buusuu fedhee jechuudha inni sun garuu rabbi nu baasee ani mootu yeroo ol seene sanitti kanas abdiilleen keessaa harka qaba moo waan jedhamu wayitu nan dhagaya maaliif jennaan ulaa irraa banee yoo an dhufu nama tokkorraa hin banini nama hin beekne irraa hin banini jedhee inni garuu jarraa banee ol seenee wajji yeroo taa'u kana an
waan biraa kalaasedha abdiillee waan kana keessaa harka qaba nama akkami callisee ol seensisa waan jedhamu tokko nan dhagayame garuu immoo booda viidiyoo yuutuub Asluu irra gadhiifame san yeroo laalu jechuudha achira amane abdi akkami amante yoo naan jettan inni maqaa kabiraa itti himate Asluu dhiise jechuudha abdiin immoo Asluu hin beeka bifaan osoo hin taane maqaa qofaan beeka isaayyuu Ani Asluu bakka sanidha inni illee akkana maqaa akkana natti himate akkana naan jedhee sababa san Video yeroo video akkamitti beeki beektan inni ani yeroo Ibrahim jedhu na namanne ture atuyyuu jara wajji hojjeta namun jedhee baay'ee nama ormaa ture Yusufi garuu video sanitti garsiisee video hanga dhumaatitti inni waraabesan jechuun inni illee Ibrahim jedhee naan wal bare baay'ee hanga karaa turellee argee dhugaa kiyyallee argee jira Yusuf illee yaa waa ta'u ani illee sitatti hojjedhe biyaan waan fedhillee ta'u mana isaa jira mana isaa itti mootu nama inni fedhe seesisu narratti jiraatu osoo kabeeku ta'e ani illee seesisu inni illee na beekamu haa ta'u garuu kana hundarraa rabbiin nu hambisee jira galanni rabbii hin badini waan Asluun immoo ta'u akkuma viidiyoo irra gartan jechuudha dhaagachuutti jira maal jedha Yoonaaf Yusuf waliif teenna viidiyoo ilaallan malee abdiillee wanti ana amanen jechuudha waliif teenna eega akkana taate mucayyoo teenna biyyarraa fidee mucayyoo isaanii Asluu viidiyoo tana ni argita jedhee yaada mucayyoon sira isinirratti haftee namni isinirraa fuudhu dhabeetini dirqama na gurguruu feetammoo maal inni sababa waan immaan keessan hunda dhibba Sigaleemi garuu mootu mucayyoon anjana janellee hin jiru tan biyyarraa fidellee hin jiru wanti shira kana mucayyoon yaa kii shira maali beekta mucayyoon dhuftee araba na qabsiifteef tamaan si'irii dalayte eegaa mana kiyya kanatti yookaan na fuutaa keeriyaa anarra dhibar keeriyaa dhabaasaa sammaqaa kiyya na fuudhiidha ammoo wanti kun marte eegaa si'irii dalayte Abu Sulaiman jedhu saniin jee waan sababa saniin wanti kun guutuun kaka'e yookaan nafuun yookaan Yusuf nafuun yookaan si ajjeessa keeriyaa osoo jedhanii baase jechuudhaan bakkuma amma ijoolleen na qabde sana galtee manuma sani achi keeriyaa achi jalaa baase ammallee furmaanni kara fedhanii naa deeman siigalee waa takka wanti fedhanillee intalli ani fuudhullee hin jiru isin dhiirama yookaan isin nafuun jira jechuudha siigalee Asluulleen amma immoo dhaadachuu ammoo osoo fuutee sihii mitii jechuu ka isii horatu isii si horata malee qabatama qabu gaafiin qabu bara kana godhi isan godhi ol ka'ii taa'ii ciisii ka'ii kasin jedhu isiidha jechuudha akkas akkanatti yoo ka deemtan taate wanti fiddanis hin jiru wanti sitti ati natti dhaadattuuf illee hin jiru viidiyoo teessii argee jira si ilaalee jira bareeda maashaallah bareedare jira immootu akkanatti Yusuf mucayyoon teessanii Yusuf sirraa fuudha waan fuudhu dhabeera osoo dhalaanuu dhabamtee isiin fuudha siigalee maaliif jireenya kiyya fuulduratti tolfachuu barbaada malee eenyummaan horimmaan fedheeyyuu namnummaan horii jedhamee yaamamu wallaalaan fedhe jechuudha waan nama tokko akka inni jiruu fi maal akka inni dalagu osoo beekuu namni fuudhu isin tun nama waa meeqa balleessee amma eegaa dhuftellee keeriyaallee kasi namaafte achi jalaa baafate sababa san baddee ammallee nutti deebitee jechuudha karaa dho'isaatiin akkanatti karaa jingala karaa kaani yoo asiin jalaa asiin natti kun diina malee Yusuf wajji bultii ijaarachuun dhufne isin naan wal dorgomu yookaan diina natti taatee agartee naan wal fitu yookaan Yusufin balleessa jettee dhufte malee osoo maal seete amma isii yaadni ishee akkanatti fakkaataa jirutti yaani dirqamaan na fuudhin kun karoora amma dura jammarte waan amma dura jammarte siin fixatudha karaa salphaa godhattee jechuudha ergaati fuutee booda waan silaa yaadde san hundaayyuu galmaan gaafatu waa isi ammallee isin dhibbaan dhibbatti ergamtuudha namatu erge malee isillee nama biraatti duuba jiraa jechuudha waa jireenya kiyya balleessuudhaaf malee isin jaartiin haa ta'uudhaaf biyyarraa kaateen musalsala ajaa'ibaatiin deemaa jiranii marree awwala silaa biyyarraa silaa jaartiin haa ta'u biyyarraa dhufte Yusuf an biyya si jaaladha wanti osoo natti hin dubbatin araba fiddee mana kiyyatti shugguxii matan na qabsiisee hin jiru sinii galeen akkas daawwattoota keenya
wanti jiru kana osoo na jaalattee dhufte Yusuf si jaaladha ergamtuudha malee isin bultii si duuba ijaarachuu fedha karaa nagaati namni yookaan adeemsa amala ofiitti amalli si bareedaa yoo ta'e jaalala na qabsiiftee bultii duuba ijaarachuun hin danda'a. Garuu dhufteetumaan na jala jante jirta maalii taate waan hin fakkaanne haasoytee shukkutii arabaa natti fiddee askara natti fiddee jechuudha waa meeqa na goote bultiin isiin na duuba ijaarrattu jiru isiin diina kiyya kana dhibbatti jala sararee asluu fi isitti illee ni himaa jechuudha akkasi daawwattoota keenya isinitti illee dheeressinee jirra yuutuubiin kunillee kan abdiitii haaraya laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha maatiin kiyya guutunuu maatii isaallee ta'a maaliif jennaan inni kun amma na cinaa dhaabbachuu jira magaalallee beekamtii jaallatamtoota hordoftoota keenya viidiyoo isin dheeressinee jirra yuutuuba keenyallee sabskiraayib sheer laayik gochuudhaan abdiitu isaallee seenaa laayik sheer sabskiraayib godhaa abdiin isiniin jenna inshaallah viidiyoo biraatiin hanga walitti deebisutti nagaa Kodama,